amantoonni Ortodoksii Tawaahidoo godina Wallaggaa Diggaa bulchiinsa magaalaa Arjoo Guddattuu leellistoo sirnaaf xanyaan dhiibbaan ergaa jiraachuu har'aatti biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jaalboon addunyaa guutuu gabaasicha akka ta'an nuti isiniif dhiyeessa. Impaayera Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo mirga namoomaa fi dimokiraasii sarbamuun dagaagina aadaa, amantii, eenyummaa isaa fi kanneen biroo mulqamuun baroota durii irraa kaasee rakkachaa kan jiru yoo ta'u, har'as haala amtuu ta'een sarbama mirgaa keessa jira. Bilchiginnaan saba Oromoo eenyummaa isaa balleessee akka isaaf ta'uun bulchuuf jecha dhimmoota amantaa keessa seenuun abboota amantaa hidhee waggoottaniif raarsaa akkuma ture har'as namoota sabaan Oromoo ta'uun afaan keenyaan waaqeffachuu qabna jedhan danuu hidhaatti guuree dararaa jira. Kana malees dhimmoota bu'uuraa fi murteessoo ta'an irratti hawaasa afaan qabachiisanii bulchuuf bilchiginnaan leellistoota sirna nafxanyaa garee faannoo jedhaman qindeessee namoota raarsaa akka jiru jiraattonni godina Bahaa Wallaggaa aanaa Diggaa bulchiinsa magaalaa Arjoo Guddattuu ONM'tti himaniiru. Qarshii mana amantaa irraa dhibbentaan waggaan fuudhamee meeshaa waraanaa bituun abbootiin amantaa kan leellistoota sirna nafxanyaa ta'an hidhattoota finxaaleeyyii Amaaraa hidhachiisaa jiru. Gocha egeree keenyaaf yaaddessaa ta'e kana qaamatti himannu dhabuun haala hammaataa keessa jira jechuunis jiraattonni himan. Godina Bashaggaraan Liiban Cuqqaalaa waraanni gooleessaan PP dargaggeessoo kaalsuu kanneessa ta'een ajjeese. Jaalir Burugaa waan qindeeffatti qabdi. Gareen uummata Oromoo lafarraa duguuguuf dirqama fudhatee bobba'e guyyaarraa guyyaatti bifa dhokotaa fi mul'ataa ta'een uummaticha lafarraa duguugee gadaan go'isaa dheereffachuuf waraana isaa bobbaasee tarkaanfii hadhaa fudhatu jabeessee jira. Haaluma kanaan ergamtootni ergama jallinaa akkanaa qabatanii socho'an godina Bahaa Shaggaraanaa Liiban Cuqqaalaa ganda Googoo jedhamu keessatti bobba'uun dargaggeessa ilaalcha siyaasaa kam keessaallee ga'ee hin qabne nama maqaan Roorrisaa Awwaash jedhamu fulbaana 22/2024 guyyaa toora sa'a 4tti rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu maddeen keenya gamasii har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Yeroo ammaa waraanni impaayerettii keessatti deemaa jiru mudduun gubbaadhaa hanga gadii caasaan bilchiginnaa waan qabanii fi gadi dhiisan wallaaluun bakka deeman maratti lubbuu namaa galaafachaa kan jiran yoo ta'u, uummanni ba'uu fi galuu rakkatee rakkoo hamtuutti kufee jira. Dargaggeessi Roorrisaa Awwaash jedhamu kunis badii tokko malee dhiigni isaa jigsuun maatii fi hawaasa naannichaatti gadda uwwisuun barameera. Lixa Harargee aanaalee gargara keessa gidiraa murni bilchiginnaan uummata irra jabaachuun dhaga'ame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Murni abbaa irree bilchiginnaan caaseffame maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun waggoota 6 darbanii kaasee hanga har'aatti ilmaan Oromoo goleewwan Oromiyaa keessa jiraatan ajjeesaa, hidhaa, gidirsaa fi saamaa jira. Tibbana godina Lixa Harargee aanaalee garaagaraa keessatti murni maafiyaa bilchiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun kaabinoonni gandaa fi miliishonni uummata baafii gala dhowwaa jiru jechuun jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti dubbatan. Akka jiraattonni kun jedhanitti magaalaa Baddeessaa, magaalaa Bookee, Haroo Bareedaa, Araadaa, Waccuu Gilleeyyee, Meessoo, Asabootii fi Gumbii Bordoddee keessatti gidiraa fi dararri uummata irra ga'aa jiru daran jabaachuu odeessi nu qaqqabe ni addeessa. Bakkeewwan armaan olitti heeraman keessatti waraana murna maafiyaa PP bobbaaseen rakkoon nurra ga'aa jiru ammana kan jedhamu mitis jedhaniiru. Akka gabaasa argannetti rakkooleen uummata irra jiran kunis badii tokko malee gara mana hidhaatti guuru, kaniidhaan immoo yakka malee tursiisuun maallaqa humnaa olii gaafachuu, maallaqa kan hin kaffalle yoo ta'e asumatti tortortu jechuun ganamaa fi galgala doorsisaa hidhamtoota irratti raawwachaa jiru jechuun dabaluun himaniiru. Finfinneef bulchiinsa magaalaa Shaggarii murni bilchiginnaa mana uummata diiguuf Jaalawuu Maamud bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Murni bilchiginnaa caasaa Abiyyi Ahmediin durfamu yeroo garagaraatti kutaalee magaalaa Finfinnee keessatti maqaa daandii babal'isnaa fi miidhagina magaalaa jedhuun jiraattota magaalaa mana isaanii beenyaa tokko malee irratti diiguu itti fufee jira. Murni bilchiginnaa Oromiyaa Shimallis Abdiisaan durfamu aangoo dahoo godhachuun hidhaa ajjeechaa qindeessuu fi manneen diiguu dabalatee abbootii qabeenyaa irratti saamicha jira. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu keessatti mana jiraattota 230 diiguuf karoorfame keessa manneen 133 diigamanii kanneen hafan 97 kabaja irreechaa booda akka diigaman odeessi achii nu ga'e ni addeessa. Magaalaan Bishooftuu yeroo ammaa bakka namoonni bilchiginnaa lafa ishee hirachuun gurguratanii fi maqaa investimentiin irratti bobba'uun qonnaan bultoota buqqisaa jiranidha. Tibbanuma bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo hanga Sandaafaatti maqaa bal'ina daandii fi miidhagina magaalaa jedhuun manni uummataa daandii konkolaataa cinaatti argamu meetira 50 bitaa fi mirgatti tokko utuu hin hafin diigamaa turuun barameera. Murni kufaatiif afaan boollaa gahee jiru uummata lubbuu obbaasaa maqaa misooma magaalaan daldalaa jira.
Godina Wallaggaa Jimmaa Arjoottiidhaaf dararaa waan gabroonfata piippiin jabaate jaalir burugaa guutuu gabaasichaa akka taanutti isiniif dhiyeessi. Murni bilchiginnaa milishoota gaachana sirnaa jedhamanii fi waraana gara jabeeyyii humnoota poolisii waliin qindeessee baadiyyaatti bobbaasuun qonnaan bultoota saamuu, hidhuu, manneen irratti gubuu fi ajjeesuu geggeessuu cimsee jira. Bifuma kanaanis jiraattonni godina Baha Wallaggaa aanaa Jimmaa Arjoo rakkoo hammaataa waraana gabroonfataa piippiin argaa jiran haalaan isaan yaaddessuu kan himan yoo ta'u, torban kana keessa qofaan namoota 30 ol ganda abootee dhidheessaa jedhamu irraa qabuun akka hidhan ibsan. Namoonni hidhamanis maqaan isaanii Tolasaa Margaa, Bookii Xaafaa, Baqqalaa Xaafaa, Mindaa Xaafaa, Gammadaa Bojaa, Takkaa Taaddasaa, Abbushaa Taaddasaa, Burtukaan Dirribaa, Chuuchee, Buzunaa Gabshiroo, Adaanaa Tsagguu, Muluu Absaa, Asaamminoo Abbabuu, Quubsaa Fayyee, Jeneraal Charuu, Asaffaa Charuu, Buloo Fiqiruu, Nugusee Tafarii, Bayyanaa Dajanuu, Bashanaa Dirbaabaa, Fayyee Ebbaa, Girmaa Boggaalaa, Barkoo Fayisaa fi Mitee Fayisaa kanneen jedhaman dabalatee namoonni hedduun hidhamuun hiraarfamaa jiru. Oduu saamichaan wal qabatuun ammoo loon nama dhuunfaa kan obbo Bookii Xaafaa nama jedhamu qotiyyoo 5 jalaa ooffachuun kan deeman hogguu ta'u, dabalataanis namoota hedduu irraan reebicha akka ga'an jiraattonni ONM'tti himaniiru. Godina Walloo Arxuma Fursee magaal Caffaroo keessa lukkeeleen bilchiginnaa hojiirra wal ari'uuf wal isaanii reebaa jiraachuun dhaga'ama. Jaalboora addunyaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Ergamtootni murna bilchiginnaa milishoota qabee hanga raayyaa ittisa impaayiratiitti jiranii akkaataa uummata Oromoo irratti miidhaa jabaa geessisaniin miindaan kan dabalamuuf yoo ta'u, kanuma onnachuun hawaasumarraa dhalatan keessatti bobba'uun gochoota badii uummata nagaa irratti raawwachiisaa oolu. Akkaatuma kanaanis kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxuma Fursee magaalaa Caffaa Roobit keessatti hidhattootni murna bilchiginnaa walii isaaniif illee naasuu hin qabne kun hojiirraa wal ari'aa fi warreebaa akka jiran odeessi achii dhufee ni addeessa. Caasaaleen bilchiginnaa fulbaana 10 irraa eegalee magaalaa Caffaa Roobit keessatti halkanii fi guyyaa waltajjii ta'aa kan turan yoo ta'u, walgahii ta'an kanaanis rakkoo isaanii furachuu osoo hin taane maqaalee adda addaa sobaa walitti maxxansuun walirratti duulanii hojiirraa wal ari'anii jiru. Milishonnii fi kaabinoonni bilchiginnaa jimaata fulbaana 2024 hojiirraa ari'amanis maqaan isaanii akka armaan gadiitti eerameera. Obbo Abdallaa Indiiroo dhalataa ganda Odaa, Obbo Asan Bokkoolaa ganda Jaarraa fi Zeenuu ganda Cirrii irraa hojiirraa ari'amuun yeroo isaan manatti galan hidhattoota bilchiginnaan reebicha arrabsuu fi doorsisni garaagaraa irra yoo ga'u, Obbo Abdallaa kan jedhamu ammoo qeesaa gadhiisee deemuu dabaluun dubbatan. Namoonni lukkeelee bilchiginnaa ta'uun yeroo dheeraaf sirnicha tajaajilaa turanii amma ari'aman kun erga hojii kan hojjechuu eegallee saba keenya miidhuu malee bu'aa buufne hin beeknu, guyyaa darbuuf jennee waan seeraa fi seenaan nu gaafatu hin dalagnu jechuun walgahii sanarratti yeroo dubbatanitti caasaaleen PP kun isaaniin nuti duruu isin shakkineerra quunnamtii woboo qabdu jedhanii hojiirraa ari'uun reebaa akka turan jiraattonni magaalichaa ONM'tti himaniiru. Magaal Burraayyoo keessa loltoonni bilchiginnaa imaltoota konkolaatarra buusuun ukkaamsan achi buutee dhabamsiisutti fufan jaaliiraan gameessaa waan qindeeffatti qabdu. Murni bilchiginnaa afaaniin nagaa labsaa uummata Oromoo irratti duula duguuggaa sanyii labsuun loltoota isaa bobbaasee hawaasa nagaraa saasaan tumsiisaa, mana irratti gubuun kaan immoo yakka tokko malee hidhaatti guuree achi buutee dhabamsiisuun dararaa hamaa irraan ga'aa jiraachuun ni beekama. Magaalaa Buraayyuu keessatti ergamtoonni bilchiginnaa sabboontota ilmaan Oromoo adamsanii ukkaamsuun achi buutee isaanii dhabamsiisaa kan jiran yommuu ta'u, imaltoota lixa Oromiyaa irraa gara Finfinnee imalan konkolaataa irraa buusuun haala duraan barameen olitti hawaasa nagaa dhabamsiisuu itti fufanii jiru. Magaalaa Buraayyuu bakka Keellaa Gafarsaa jedhamutti konkolaataa uummataa keessaa buufamuun namoonni hedduun ukkaanfamanii loltoota sirnichaan achi buuteen isaanii dhabamuun haala duraan barameen olitti cimee itti fufee jiraachuu namoonni dhiyeenyaan beekan kan dubbatan yoo ta'u, kun ammoo imaltootaa fi jiraatota naannoo irratti yaaddoo uumuun barameera. Kana malees magaalaa kanatti sababa tokko malee namoota dalagaa isaaniif deeman irratti kaadiroonniif milishoonni PP kanneen baay'inni isaanii hawaasichaa ol ta'an bobbaafamuun hawaasa hunda ija shakkiin ilaaluun bilbiloota heyyama tokko malee jiraatota harkaa fuudhanii sakatta'u namoota sakattaan irratti yoo suuraa Oromummaa calaqqisiisan keessatti argan hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhanii jiraatota saamuun reebicha hamaa irraan ga'aa kan jiran ta'uu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf himanii jiru. Godilli Xarargiyaana shanan dhuggoota ergamtoonni PP jiraattota irra saamichaaf reebicha raawwatan Jaalawuu Mahammud waan qindeeffatti qabdu.
Ergamtoonni biltsiginnaa halkanii fi guyyaa ilmaan Oromoo boqonnaa dhorkuun dararaa adda addaa irratti raawwachuu amaleeffatan ammas haala duraan barameen olitti jiraattota irratti reebicha ulfaataa raawwatan. Haaluma kanaan godina lixa Harargee aanaa shanan dhuugootti ergamtoonni PP jiraattota irratti reebicha hamaa ta'e raawwatanii jiru. Araddaa Barakaa jedhamu keessaa loltoonni biltsiginnaa aanaa shanan dhuugoo irraa ka'uun ilmaan Oromoo dararuuf bobbaafaman gaafa fulbaana 15 bara 2024 namoota maqaan isaanii Abdullaxiif Muhammad Jamaal Ahidar Dhaqqabaa Abdurrazaaq jedhaman qarshii 888 irraa akka kaffalaniif gaafatanii yeroo dhabanitti garmalee reebuun miidhaa cimaa irraan gahaniiru. Yeroo gabaasni kun qindaa'etti namoonni kun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu maddeen eeranii jiru. Kana malees loltoonni PP fulbaana 20 bara 2024 nama maqaan isaa Kadir Muhammad Abdullaa jedhamu badii tokko malee reebicha ulfaataa irraan ga'uun dhukkubaan dararaa hamaa argaa jiraachuu maddeen itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu du'een biyya larraa argannee yoo dabar Masrii lammiileen ishee Somaalilaand gadhiisan dhaamati. Jaalnimuuna Fayyisaa waan qindeeffate qaba. Masriin lammiileen ishee naannoo Somaaliyaa irraa kan adda baatee Somaalilaandii dafanii akka gadhiisan dilbata kaleessa waamicha dhiyeessite. Dhiibbaalli nageenya tasgabbaa hin taane nageenya isaanii irratti qabu ilaalcha keessa galchuun lammiileen Masrii hundi gara naannoo Somaalilaandii akka hin imalle gaafanna jechuun imbaasiin Masrii Somaaliyaa jiru ibsa kenneen hubachiiseera. Imbaasichi lammiileen Masrii naannicha keessa jiran karaa buufata xiyyaara Argeessaa akka ba'an kan gaafate yoo ta'u, haalli nageenya amma jiru lammiilee Masrii achi jiraniif gargaarsa qoonsilaa akka hin kennine kan daangessu ta'uu cimsee ibseera. Akkasumas lammiileen Masrii naannoo Riippaabilika Federaala Soomaaliyaa kamiyyuu daawwachuuf karoorfatan dambiiwwan aangoonni Soomaaliyaa dhimmi ilaallatu kaan guutumatti akka eeganiif gaafateera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame mootummaan Somaalilaandii dhiyeenya kana mana kitaaba Masrii naannoo ishee keessa jiru cufuuf murtee dabarse hordofee hojjettoonni ishee naannicha akka gadhiisan gaafate jedha gabaasni miidiyaalee Arabaa. Bara 1991 Somaaliyaa irraa walabummaa erga labsattee booda beekamtii seeraa kan hin arganne Somaalilaandiin akka qaama bulchiinsaa siyaasaa fi nageenyaa walabaatti kan hojjettu yoo ta'u mootummaan giddu galeessaa naannicha irratti to'annoo mirkaneessuu hin danda'u. Itiyoophiyaan amajjii 2024 Somaalilaandii waliin waliigaltee mallatteessuu ishee hordofee waldhabdeen Soomaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti uumame. Kunis buufata waraanaa Itiyoophiyaa fi liizii buufata doonii Berbera galaana diimaa irratti waggaa 50f karaa saaquu mormiin muudachaa jira. Piroojeektii dhalagaa Abbayyaa irratti hojjettu ilaalchisee Itiyoophiyaa waliin waldhabdee mataa ishee kan qabdu Masriinis waliigaltee kana ni mormite. Ji'a gayyaa keessa pirezidaantiin Masrii Soomaaliyaa waliin pirootokoolii tumsa waraanaa mallatteesse. Abbaa biyyummaa isheef deeggarsa cimsee ibsuun dhimma keessoo ishee keessa seenuu kamiyyuu diduu isaa beeksiseera. Miidiyaaleen Soomaaliyaas dhufaatii loltoonni Masrii qaama humnoota nagaa eegsisuu idil addunyaa ta'uun Moqaadishootti dhufuu isaanii Masriin osoo hin mirkaneessin gabaasuun Itiyoophiyaa keessatti yaaddoo uumeera jechuun Anaadooluun gabaaseera.